Petros fan guyyaa tokkotu hidhamanii jiranii mana hidhaa keessatti argaman Waaqayyo dhufee waan tokko sokossaan tokko tun jiraatiin isaaniin fuudhee ba'e. Gaafa lafa yaatan jedhamanii waamaman garuu wanti lafti isaan manichis hin banamne tokkos hin taane. Garuu isaan achi keessa hin jiran. Har'a Waaqayyo karan beekamne sokossaan tokko qilleensi tokkotu hin jiraatin dhimmata irratti eegaatu sanarratti si mul'ata. Haleluuyaa. Karaan hin jirre keessaa karanatti baasa jedhame. Ameen. Karaa sitti baasa Waaqayyo. Wanta hin danda'amne akka danda'amu gochuu hin danda'a Waaqayyo. Gaafa haala hin danda'amne keessatti dhaabanne naaf danda'ameera jennee faarfannu gaafa naaf danda'ameera jennee dubbannu. Seexanni qaanaa dhimmi keenya sun immoo hojjetama. Namni wanta darbeef duwwaa galateeffachuun irra hin jiraatu. Wanta hin dabarre irra dhaabbatee yoo darbeera jedhee Waaqayyoon galateeffatee Waaqayyoon faarfatee Waaqayyo hojii isaatti darba. Haleluuyaa. Ganama kanaaf namni hundumtu fuula Waaqayyoo duratti dhaabbatee karaan hin jirre keessaa naaf baase karaa jedhee haa faarfatu. Namni ganama kana an karaan qabu, an naman qabu, an firan qabu, ani karaan itti hirkadhu iyyuu qabu, karaan waan godhuu qabu namni jechaa jiraachuu dandeessa. Ilmi Waaqayyoo garuu ganama kana karaan jirachaa jira. Haleluuyaa. Namni amana duwwaa Waaqayyoon na wajjin na faarfatu.